kanan jedhu biyyoota addunyaa daqiiqaa fi sa'aatii keessa gara daaraatti jijjiiruu atomiik niwukilaar boombiin dho'uuf qarqara irra gahaa jira jedhee namni yaadu hin jiru moo? Kanan jedhu uummanni addunyaa amantaa qabuun waaqa kadhachuu irra deddeebiin hin qabu jettu moo? Kanan jedhu rakkoo siyaasaa kan waraana hawaasummaa keenya nu caalaa moo nu gadi itti haa yaadnu. Har'aaf xumurreerra, nagaan nuuf tura. Kanan jedhu durirra amma yoonaa mootummoonni Afrikaa sadarkaan jiran gaggeessitoota yookaan ba'attoota ajandaa mootummaa Awurooppaa, Ameerikaa, amma immoo Chaayinaa ta'a waadaa uummataaf galan maaliif dagatu? Kanan jedhu maaliif kan darbeerraa hin baratan har'a hojjechaa boruu isaanii hin bareechan? Kanan jedhu qaama uummataa kan ta'e dargaggootaa tuuffachuu, hayyoota hidhuu, yaada ukaamsuu yoom laata kan dhiisan? Kanan jedhu yoom laata beektoonni ta'ee biyyaaf quuqamtoonni filannoo dimokiraatawaa godhamee kan biyya bulchan? Har'aaf xumurree jirra, nagaan nuuf tura. Nan jedhu hayyoota beekumsa akka cirreechaa galaana keessa qabaneerra maaliif baracha biyya ofiif ijaaruu dadhabne? Kanan jedhu ummata maatama Gaandii fi Maartin Luuter King irra faayidaa irra barannee nus Piroofeesara keenya sagalee tokkoon hordofuu dadhabne? Kanan jedhu akka mammaaksi jedhu jabaa hin jibbani, hayyuu biyya keessaaf ala irraa barachuu haa jalqabnu. Har'aaf xumurree jirra, nagaan nuuf tura. Kanan jedhu wanti addunyaa teenya garam deemaa jira? Iddoo tokko nagaa, iddoo tokko lola, iddoo tokko qaroomaa, bakka biraatti immoo ilaalchanis ta'e gochaan baroota 600 fi isa ol kan duubatti hafe uumamuu dimokiraasii, jiraachuu artificial intelligence, kalaqamuu xiyyaaraa, telefoonaa, konkolaataa, maashinoota akka cirrachaa baay'ee ta'an kan hin beekne beekus kan eegee ta'e duubatti hafee biyyi ta'e bulchiinsa uummatas ta'e ilma namaa baay'eetu jira. Qophiinaarraa asirratti xumuramu, nagaan nuuf tura. Kanan jedhu maraan martoo siyaasaa gaanfa Afrikaa yoom hiikama laata? Jecha Ingiliffa perfect jedhu irra illee gahuu baatus harka caaluu kan fooyya'u. Kanan jedhu aardii Afrikaa ta'e gaanfa Afrikaa uumamaan badhaate qabeenya uumamaa kanneen akka warqii, daayimandii, boba'aa akkasumas lafa, lageen, gaara, qilleensa mijataa dabalataanis dargaggeessa humnaaf sammuu isaaf hojiif hin qusanne qabee amma yoomitti ajandaa fi falaasamaa barri itti darbee gochaa wal adamsuu, wal ajjeesuu, wal miidhuu, wal saamuu fi wal yaadaan falmuu jechaan fafeen wal cabsuu irratti yeroo isaa goba. Qophiin keenyaarraa asirratti golabamee jira. Hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kanan jedhu waan addunyaa ardiilee torban qodamte keessa Afrikaa ta'e Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa fi baha giddu galeessa keessa jiraannu taatee fi sochiin godhamu hunduu waan nu yaaddeessuuf irratti marii sadarkaa fi iddoo argamnu hunda irraa kaanee marii addunyaa qarooma keessa hin tuffatamne gocha akkasumas yaada addunyaa tana qaroomse kan ilma nama qabnu kennaa akka rakkoo furamu kan gahee keenya taphachuu qabna. Isinii jecha har'aaf xumurree jirra, nagaan nuuf ta'a. Kanan jedhu boo'ichi lammiilee bara baraaf yoom laata? Mootummoonni addunyaa kana keessa jiran hundumti deebii qajeelaa waraana dhaabuuf ta'e siyaasa sirreessuuf waadaa seenanii hojjaarra oolchuuf kan socho'an. Kanan jedhu akka aannan hayyoon Oromoo elmite dhugamuuf hawwamu sana osoo uummanni beela'u, rakkatu, waraana, du'u, mada'u ilkaan isaanii miidhagsanii bulchitoonni keessattuu biyyoota Afrikaa mul'achuu isaanii yoom laata kan dhaaban? Kanan jedhu adeemsi ilmi namaa maaliif gammachuurraa gaddaatti, kolfarraa bo'aatti, argachuurraa gara dhabuutti battalumatti keessattuu ardii sadaffaa kan jedhamtu Afrikaa tana keessa jijjiirama. Rakkoon kan bulchiinsa dhamoo kan uummataati gaafii jedhu quuqamtoonni ishee yeroo hunda kaasu. Qophiin keenya har'aa kanan jedhu boqonnaa tokko kutaa 8ffaa asumarra irratti xumurama. Hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.